Akkam jirtu daawwattoota keenyaa kabajamoo bakka jirtanitti nageenyi keenyaa isin dhaqqabu oduu qabannee dhiyaannee jirra. Godina Arsii aanaa Jajjuu gandoota baadiyyaa hedduu keessaa namoonni 500 ol qabamanii gara mooraa leenjii waraana xollaa geeffamuu jiraattonni dubbatan. Kana malees koomaandi poostiin bajaajii hedduu jiraattota irraa saamuun himamee jira. Guutuun gabaasa kanaa akka taanutti dhiyaata. Jiraattonni aanaa Jajjuu akka nuuf himanitti mormiilee kanaan dura achitti geggeeffamee tureen wareegamni hamaan namoota nagaa mudatee jira. Hoomaan waraana biyyattii gamasitti bobbaafaman ammas mormiin biroo uumamuu mala shakkii jedhu namoota hidhaa jiran. Haga ammaatti namoonni 500 ol qabamanii gara mooraa waraana xollaa geeffamuu isaanii jiraataan aanichaa tokko dubbatan. Gandoota gammoojjii aanaa Jajjuu akkuma jiru gandoota sirna afurii jira. Gandoota Dooree, Alaagaa Dooree, Godaala Alaagaa Dooree, Tiilaa gandoota kan akkuma guuranitti argamaa wanti dachee dacheetu kun jiru gorsa akkasumatti jira. Warrootni kun qeerroo kun badee jira, kun guuramee jira. Konkolaataa sagadeetu guuranii gamoo jira. Nama 700 talaqa gandaa gamoo jira. Manedha karaa amboo ka jiru sana kun tollee jira. Kun awaashi beeku bakka Namni kun akka jedhanitti wayita ammaa kana aanaan isaanii koomaandi poostiin bulaa jirti. Gareen koomaandi poostii kun saamicha qabeenyaa irratti bobba'ee jira. Jiraattota jalaa bajaajii hedduu saamanii turan. Haga ammaatti qabeenyi jiraattotaaf akka hin deebines himanii jiru. Bajaajiin kan guramuudhaan jamre akkuma sochii gaafa irreechaa jalqabame manni karaa cufuu fi tarkaanfilee garaagaraa fudhachuu jammaree akkuma ture koomaandi poostiin akkuma labsanii waraana biyya keessa jennaan baajaajota akkuma jiru xeerroo bulchee irraa fuudhuun irratti tokkosuudhaan. Bajaajonni hedduun uummata irraa saamaman kun bakka biraatti fudhatamuu nuuf himanii jiraattonnis qabeenya jalaa saamameef yaaduu bira darbanii jireenyuma lubbuu isaaniitiifuu sodaa jabaa keessa jiru jedhan. Kun karaboon isaanii kanaaf namni jiraachuuf dhabuuf yaaddoo jira malee qabeenyas dubbataa hin jiru. Akka namni kun jedhanitti guutummaan Oromiyaa raayyaa ittisa biyyaatiin bulaa jirti. Yeroo gara yerootti lubbuun namoota nagaa loltoota kanaan darbaa jira. Hidhamiinsaa fi reebichis haalaan hammaatee jira. Sababa kanaaf namoonni hedduun qe'ee dhaloota isaanii irraa baqachuuf dirqamanii jiru jedhan. Ganda Alaagaa Doolee jedhamu keessattis mormii geggeeffamee tureen daa'imman umriin xixiqqoo ta'anis rasaasa loltoota agaaziitiin ajjeefamuu namni kun himanii jiran. Keessa daawwatiin takka yeroo bajaajii guuran osoo jala fiigan duudaa irratti dhaabbatee tajaajilanii jirti. Ganduma Alaagaa Doolee ganda haasee keessa jechuudha. Gochoonni raawwataman gochoota uffataa baay'ee nama gaddisiisu bajaajii sun isaan beekamu. Injirochuun ni danda'ama akka wanti harka qabu guuramee jechuun ni danda'ama. Sirni wayyaanee kan humnaan biyyattii bulchaa jiru kufaatii irraa dandamachuuf jecha lammiilee biyyattii irratti xiyyeeffachuun miidhaa geggeessaa jiraachuun himamee jira. Ammas mormiileen isa hudhee jiru geggeeffamuu mala sodaa jedhuun ifatti labsii yeroo muddamaa labsatee gochaa suukaneessaa namoota nagaa irratti raawwataa jira. Ajjeesuu manneen hidhaatti ugguruu fi akka biyya irraa baqatan taasisuun yeroo ammaa kana kaduraa caalaa jabaatee akka jirus jiraattonni dubbatanii jiru. Biyya Jibuutii mooraa baqattoota Al-Aaddee jedhamu keessatti poolisoonni biyyattii dhukaasa roobsaniin baqattoonni Oromoo 8 rasaasaan rukutamanii miidhaan guddaan irra gahuu maddeen ibsan. Isaan keessaa namoonni 2 du'aa fi jireenya jidduu akka jiranis baqattoonni dubbatanii hedduun isaanii illee hidhamanii jiru jedhan. Bal'ina oduu kanaa ammas akka taanutti dhiyaata. Guyyaa har'aa 3 bara 2016tti biyya Jibuutii mooraa Al-Aaddee jedhamu keessatti wanti baqattoota Oromoo mudate hedduu gaddisiisaadha. Namoonni nuti dubbifne akka jedhanitti poolisoonni biyyattii kallattiidhaan dhukaasa itti roobsaniin baqattoonni Oromoo 8 madaa'anii jiran. Namoonni 50 ol reebicha hamaa isaan mudatee miidhamanii jiru. Baqattoonni 100 ta'an ammoo qabamanii hidhamuu isaanii himamee jira. Akka baqattoonni jedhanitti ka'umsi rakkoo kana ganama har'aa ture. Waajjirri UNHCR baqattoota haaraa galmeessuu eegale. Baqattoonni kun galmaahuudhaaf wayita hiriira gubbaa jiranitti poolisoonni biyyattii baqattoota kana maqaa adda addaa kaasuudhaan arrabsaa turan. Booda walitti bu'iinsa uumameen poolisoonni kun rasaasa itti dhukaasaniin namoonni 8 miidhamanii jiru. Isaan keessaa namoonni 2 du'aaf jireenya jidduu jiraachuullee namni nuti dubbifne kun ibsan. Waajjirri UNHCR dhufee mooraa baqataa Al-Aaddee keessatti galmeessuuf akkuma jedheen poolisiin tokko barataa keenya kan mucaa keenya kan barataadhaa kan mooraa san keessa taa'aa jiru gaafatee jira jechuudha. Maqaan kee eenyu jennaan ani Oromoodha jeen. Sana booda Oromummaa kee ani waan murteessuun hin qabu ati qottuudha jedhani. Ani qottuu miti ani Oromoo naan jedhe kan jedhu irratti tokko 2 waliin jedhanii fuula keessa deemee kabale poolistichi sana booda nan kabalin jee harka firraa qabe gurbaani sana booda shugguxii isaa baafatee rasaasa 3 afaan keessa dha'ee gurbaan battalumatti konshiyeensii keessa seenee lubbuun isaa dabarte hin dabarte
dabarree awwaalanii fuudhanii dhoksanii ambulaansiidhaan gara fageenya kiiloomeetira 80 irratti kan argamtu magaalaa Jibuutii geessanii isaa wajjin namni akka hamaatti dhiigni baay'een irraa yaa'e nama maqaan isaa Seefuddiin jedhamu kan laphee isarra rasaasa lamaan dhaame gara duubatti yaa'e baay'ee namoonni sun du'aa jiruun du'ee jennee beeknaa amma hangammatti dhoksanii jiranii hospitaala Jibuutiin gahan. Kanneen hafan immoo nama 5 dubartii maqaan isii Aaliyaa Aammee jedhamtus dhaanii ulfa keessaa darbanii baqattuudha galmeeffamuuf ji'a 3 hanga 5 achi taa'aa jiran muka jala garaa jiranii. Akka namni kun himanitti rakkoo biyyattii keessatti geggeeffamaa jiru jalaa ji'oota 6 dura dargaggoonni hedduun Oromiyaa dhiisaniiti kan isaan gara Jibuutiitti baqatan. Lubbuu isaanii baraaruuf jecha biyyarraa bahanis biyyoota ambaa keessatti wanti isaan keessummeessaa jiru rakkoo wal fakkaataadha. Akka jecha nama kanaatti guyyaa har'aa poolisoonni kun haala nama gaddisiisuun baqattoota biyya isaaniitti baqatan kana erga rasaasaan rukutanii booda bakka hin beekamnetti fudhachuu ibsanii jiru. Kaambii keessatti maandeeta nama qabu baay'ee mataa isaa bakka meeqa fofottoksanii gariin hospitaala jira gariin akkasumatti cafaqamee tumamee jilbaan lafarra deemfamee mooraa waraanaa naannoo san Aliyaaddee san keessa jirtutti hidhamee jira gariin Alisabiilitti faca'ee jira gariin immoo mana hidhaa adda addaa keessatti faffacaasanii jiranii kun immoo sirna Jibuutiin mootummaa Itoophiyaa wajjin hidhata guddaa baay'ee waan qabduuf jecha kana nurratti geggeessaa jirti. Mooraan baqattoota Aliyaaddee jedhamu kan rakkoon itti dhalate kun gara kibba biyyattiitti kan argamu yoo ta'u magaalaa Jibuutii irraa kiiloomeetira 100 fagaata. Mooraa baqattootaa san keessatti baqattoonni hedduun sirni baqattummaa isaanii osoo hin mirkanaa'iniif yeroo dheeraaf achitti rakkataa turan. Kana malees poolisoota biyyattiin dararamuu fi mirgi isaanii sarbamuun haalaan jabaatee jira jechuun baqattoonni kun dubbatanii jiru. Wayita adda addaatti Jibuutii keessaa baqattoonni Oromoo hedduun humnoota tikaa biyyattiin dirqisiifamanii gara biyyaatti darbamaa turuun kan yaadatamudha. Namoonni 40 ol godina Arsii aanaalee Heexosaa fi Loodee Heexosaa gandoota adda addaa keessaa ukkaanfamanii tana buuteen isaanii wallaalamee jira. Dabalanne oduu kanaan akka nutti dhiyaata. Erga komaandi poostiin labsii yeroo muddamaa labsatuun raggaasifatee kaasee guutummaa Oromiyaatti hidhaa ukkaamsaa ajjeechaa fi saamichi qabeenyaa haalaan jabaatee jira. Tibba kana godina Arsii aanaalee Heexosaa fi Loodee Heexosaa keessaa namoonni hedduun gara jabeeyyii komaandi poostiin ukkaanfamuun himame. Gandoota baadiyyaa garaagaraa keessaa haga ammaatti namoonni 40 ol ukkaanfamanii bakki isaan geeffaman kan hin beekamne ta'uu kan nuuf himan jiraataa aanaa Heexosaati. Godina Arsii bahaa aanaa Heexosaati aanaa Loodee Heexosaa keessatti gidiraan amma ammaatti nurraa dhaabbachaa jiru. Cinee daraan kan dura caalaa itti fufee jira beektaa ganda gabbe gara nama 40 qabataman hidhameetti hin jiru jechaadha. Kana buusee isaanii kan qabaman. Akka namni kun himanitti hoomaan waraana biyyattii halkan dukkana golgaa taasifachuun kan isaan namoota nagaa ukkaamsuu irratti bobba'an. Yeroo gara yerootti gidiraan hammeenyaa jiraatota irratti raawwatamaa jiraachuu dubbatanii kun ifatti hojii irra oolaa kan jiru erga labsiin yeroo muddamaa labsame as jedhan. Torbaan lammaffoo darbee achi dura qabamuun gaafa komaandi poostiin ajaja baaserraa eegaleeti erga siyaas immoo guyyaan isaan dabarfamanitti hin jedhan guyyaa torbaan lammaffoo darbeeti. Bakkee isaan geeffaman hanga ammaatitti hin beeknerra. Erga namoonni kun ukkaanfamanii fudhatamanii kaasee maatii namoota kanaa yaaddoo hamaa keessa seenuu isaanii illee dubbatan. Sababaan namoonni kun ukkaanfamaniif haga ammaatti kan hin beekamne ta'uu himanii tarii dhumaatii ayyaana irreechaa booda mormiilee geggeeffamaa tureen kan wal qabateedha jedhan. Sababaan namoonni kun qabamaniif tokkoffaan namni Haji Mahammad Haji Nashaa kan jedhamu nama beekamaadha ganda san keessatti. Namni kun gaafa dabballoonni wayyaanidha ganda san dhufanii isin jedhan isin hin bullu jaarsotaan bullaa amma boodarraa isin hin barbaannu jechuudhaan sagalee isaa itti dhageessee kanumarraa kan ka'e tumanii nama guddaadha tumanii lafarra oofanii akkasitti sababa isaas immoo namoota hedduu dargaggoota jechuudha dargaggoota ijoo ta'an kammoo yuunivarsiitiidha eebbifamanii deemanii fi kammoo karaa yuunivarsiitii gahee gara yuunivarsiitii deemuu deeman karaa sanillee dhabanii ammaa kunoo hidhamanii dararsiidhaan gara isaan geeffaman hamma ammaattis hin deemne siman. Namoota hidhamanii fi ukkaanfaman kana keessaa irra hedduun barattoota ta'uu ibsanii ammas dargaggoonni hedduun adamsamanii qabamaa jiru. Loltoonni kun akkuma amala isaanii ammas namoota duuchaan qabanii hidhuu fi ukkaamsuu irratti waan bobba'aniif namoonni baay'een qe'ee isaanii irraa baqatanii jiran. Jiraattonni harki caalaan baqatanii jiru. Namoonni dheefaan achi jiraatan hammana hin jedhamu. Dhugaa jiru sitti qabaman aanaa Heexosaa ganda Shibuu Abaadirseesaa nama kana keessatti dhokateetiin jechaadha. Bidiruun 2 baqattoota feetee Liibiyaa irraa gara Awurooppaatti imalaa osoo jirtu galaana Meeditiraaniyanii keessatti dhidhimuun baqattoonni 240 lubbuun darbuu akka noollee himame. Guutuu gabaasa kanaaf Abdii Fiixee.
The Guardian maddee oduu biyya andaara galaana Mediterranean gubbaatti argamtu odola Xaaliyaanii Lambaduusaa jedhamturraan argadhe jedhe waabeeffachuun akka gabaasetti bidiruun jalqabaa Liibiyaarraa namoota baattee gara Awurooppaatti imalaa turte achuma Liibiyaarraa otoon fagaatiin dhidhimtee jedha. Bidiruu kana keessa kan turan baqattooti 100 ta'an yoo bishaaniin fudhataman kanneen 29 ta'an lubbuun hafuu isaanii The Guardian gabaasee jira. Bidiruu lammataa keessa namoota turan keessaa immoo baqattoota 140 ta'antu bishaaniin nyaatame. Bidiruu lammataa keessa kan lubbuun hafan namoota 2 qofaadha jedha The Guardian. Mootummoota gamtoomanitti dhaabbata baqattootaatiif dubbii himtuu kan ta'an Kaarlootaa Saamii akka bilbilaan madda oduu The Guardianiif ibsanitti bidiruu sana lamaan keessa kan heddummaatan shamarran, dubartoota ulfaa fi daa'immootanii jedhan. Kaarlootaa Saamii akka jedhanitti bifa ammaa kanaan baqattooti baay'inaan gara bishaaniitti deemu yoo ta'e haala amma ilaalaa jirruun balaa hammaataa ture kan ittiin jennu bara 2014 caalaa amma lubbuu hedduun darbuuf deemaa yaaddoo jedhu qabnaa jedhan. Mootummooti Awurooppaa isaan maallaqa fudhatanii baqattoota kana galaanarraan daddabarsan to'achuu irratti tattaaffii guddaa taasisaniyyuu booda garuu baqattootuma keessaa namoota bidiruu sana oofan leenjisanii gara bishaanitti waan ergaa jiraniif balaa amma mudataa jiru kun akkaan dabalaa deemuu malaa jedhani. Akka herrega hojjenneetti namoota 40 Xaaliyaanii seenanii jireenya baqattummaa jiraachuuf yaalii taasisan keessaa yoomiyyuu namni tokko bishaaniin akka nyaatamee hafu kan dubbatan aadde Kaarlootaan yeroo baqattooti Siiriyaa karaa Liibiyaa bishaanitti seenuu dhiisanii baay'inaan kan karaa Liibiyaa bishaanitti seenee balaa kanaaf saaxilamaa jiru lammiilee Afrikaatii jedhan. Bulchiinsi Yuunivarsiitii Dabra Taaboor barattoota sabaan adda baasuudhaan doormitti galchaa akka jiru himame. Sababni isaatis barattoonni saba tokkoo yoo walitti dhiyaatan mormii biroo qindeessuu shakkii jedhuun akka ta'e barattoonni dubbatan. Itichaa guddataa waan qindeesse qaba. Sirni wayyaanee gaaffii lammiileen gaafachaatti jiran ukkaamsuuf halkaniif guyyaa tattaafachaa jiraachuu isaa kan nuuf hime barataan Yuunivarsiitii Dabra Taaboor mooraan isaaniis ta'e magaalaan Dabra Taaboor humnoota waraanaan weeraramtee akka jirtudha. Torban lamaan darbe ture uummanni gabaa dhufee ture sababa kanarraan kan ta'e Yuunivarsiitiin keenya achi sissiqee ture guyyaa waamicha irraa achiin jala sissiqee ture jechuudha. Sababa kanarraan kan ta'e uummanni gabaa naabe jechuudha. Kaampaasii Dabra Taaboor keessa poolisoonni sinii waan hundumtuu ni seenu namoonni hundumtiyyuu waan seenanii fi amma kana duratti jechuudha barattoota Oromoolee akkam godhanii doormii tokkotti qeshan aanaa tokko nama 5 dhufe yoo ta'e namni 5 sun iyyuu doormii tokko kan akka seeratti garuu doormii kana keessa namni kan jiraatu nama 4 qofatu doormii keessa jiraataa ture akka seera duratti jechuudha amma garuu barattoota aanaa tokkorraa dhufan doormii tokko naqaa turanii jechuudha. Barattoota qomoodhaan adda baasanii doormitti galchuun kun immoo sochii warraaqsa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti ciminaan finiinaa jiru salphaatti to'achuuf akka ta'e barataan kun ni dubbata. Kana malees jedha barataan kun wayyaaneen barattoota Oromoo fi Amaaraa irratti tarkaanfii fudhachuu fi warreen mootummaa kana leellisaniif immoo dawoo ta'uuf kan karoorfamedha jedha. Namni shananuu doormii tokko ta'a jechuudha. Yoo shaamara ta'e shanan doormii tokko, dhiira yoo ta'e dhiironnis doormii tokko jechuudha. Maal gochuu akka barbaadan hin beeknu. Doormii bilookirrallee ijoollee Oromoo qofa jira jechuudha. Dipaartimentillee yeroo kennan dipaartimentii siivikii fakkeenyaaf kompitishinaalirraa siivikii ijoollee Oromoo qofa jira jechuudha. Ijoollee 51 keessatti ijoollee 2 qofa Amaaraa, ijoolleen hundi isaanii naannoon 48 ijoollee Oromoo qofadha jechuudha. Maaliif akka akkas godhan isaanii hin beeku. Qomoo qomoodhaan adda baasanii kennan jechuudha. Qomoo qomoodhaan adda baasanii kennanii warra barattoota buleeyyii irratti rakkoon akka Yuunivarsiitii Dabra Taaboritti nyaanni barattootaaf dhiyaatu qulqullina maaliif hin qabaanne jennee yoo gaafannes bulchiinsa yuunivarsiitii sana irraa deebii quubsaa argachaa hin jirru jedha barataan kun. Keenyaaf nyaanni kana duratti nyaannullee nutti jijjiiramee jira jechuudha. Ani kan baradhu waggaa arfaffaadha. Isaan maal godhanii nyaanni duratti fakkeenyaaf nyaata gahaa yookiin immoo ba'eessan nu kennamaa ture jechuudha. Ashaboolletti nu naqan jiran jechuudha. Waa biraa yoo dhabame jechuudha seera qabeessaatiin. Nyaanni isaa waan jijjiiramee jiruuf yoo nuti daayireekti isaaniin gaafanne yoo barbaachisaa ta'e shaanxaa kee fudhatteetu deemtaa namaan jedhu jechuudha. Wanti namaaf deebisan hin jiru jechuudha. Gaaffiin gaafatamu jechuudha. Siitiiwwan tokko gaafadheera. Bullee horaatillee akkasuma naan jedhani. Irra maarqos irraallee ijoollee gaafadheen ture. Ijoolleen akkasuma dhanaan jedhani. Waaliif isaan akkas goggodhan maaliif akkas gootan jennee gaafannaan ijoollee rakkoo afaaniitiif walii galuu waan hojii galleetiif akkas goone nuun jedhanii jedhan ijoollee warratti immoo. Barataan kun itti dabaluun barattoota Oromoo dhaabbilee barnoota garaagaraa keessa barataa jiran Oromummaa isaaniitiin dhiibbaa guddaan irratti gaggeeffamaa akka jiru odeeffannoon qabas jedhee jira.
Mootummaan Deenimaark deeggarsa sirna wayyaaneef kennaa jiru akka dhaabuu waldaan hawaasa Oromoo hiriira geggeessaa oolan. Hiriira magaalaa Kooppenhaagen keessatti geggeeffame kanarraa waldaaleen hawaasaa sabaa fi sablammoota biroo qooda fudhatanii gochaa mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwataa jirus balaaleffatanii jiran. Itti guddata. Waldaaleen hawaasa Oromoo, Amaaraa, Ogaadenii fi sablammiilee cunqurfamtoota biyya Itoophiyaa magaalaa Kooppenhaagenii fi naannoo ishee jiraatan wal ga'uudhaan gochaa wayyaaneen lammiilee nagaa biyyattii irratti haala sukkaneessaan raawwachaatti jiru hiriira ba'uun mormaatti oolanii. Hiriira kana irratti gargaarsi mootummaan Deenmaarkii fi dhaabbileen gargaarsaa biroo kennan misoomaaf osoo hin taane ajjeechaa lammiileef oolaa. Kanaaf mootummaan Deenmaark gargaarsa kana dhaabuu qabaa jedhani qindeessitoota hiriira sana keessaa tokko kan ta'ani obbo Caalchisaa Waamii. Warruma biyya Deenmaark kana keessa jiru ta'ee warra komunitii Itoophiyaa warra komunitii Ugaaden walumaa gala biyya Itoophiyaa keessa namni mootummaa sanaan deeggarre hundinuu irratti argamee jira. Dhaadannoo kana paarlaamaa biyya Deenmaark fuulduratti dhageessisaa turre ammallee dhimma biiroo dhimma haajaa alaa fuulduratti dhageessisaa jirra reefuma xumurre jechuudha. Biiroo kana lamaanitti dhageessisaa turreedha. Warri miseensa paarlaamaa ta'anii warri paartii miseensa paartii tokko inni Hillisan jedhamu nu dubbisanii jiru. Nu dubbisanii waan keenya kanas fudhatanii waan biyya keessa jiru sana ilaalchisee haasaa warra hiriira ba'an kanaaf godhanii jiru. Hirmaattota hiriira sana keessaa tokko kan taate akka dubbattutti kabajamni mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti hojiirra ooluu qaba. Dhaadannoowwan jedhuunis akka sagalee isaanii dhageessisaa oolanidha. Maqaan kiyyaa Geemachiisa jedhama kan seenaa wajjechaa naan jedhu. Dhaadannoon hiriira keenya daawwan TPLF kan jedhu kan gurbaanii gaafa irreechaa uummata sana hunda fuulduratti bahee kutannoodhaan qawwee kumaan sanaan dhaabbate isa fuulduratti lapheessaa kennee daawwan jedhanii yaadachuudhaaf jennee isaan calqabne achi dhaadannoo adda addaa kan mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo waan irraa arsaa jiruu fi hin barbaannu nurraa haa ka'u warra mana hidhaa jiran akka Baqqalaa Garbaa faana waa hiikamanii mootummaan Deenmaark gargaarsa biyya Itoophiyaatti kennu haa dhaabu kan jedhu kan fakkaatu dhaadannoo qabannee baane. Obbo Caalchisaan dabaluunis mootummaan wayyaanee yeroo irraa gara yerootti dhiphina isa mudate jalaa miliquudhaaf tooftaawwan hedduutti dhimma ba'aa jira. Tooftaawwan kunneen immoo yeroo muraasaaf yoo ta'e malee tasuma umurii bulchiinsa isaa kan dheeressu mitis jedhaniiru. Wayyaaneetti waan hundumtuu dukkanaa'ee jira. Warraaqsa jalqabame kana xumuratti gochuuf immoo tokkummaan dhaabbachuun wayyaanee fonqolchuuf furmaata ta'uu qaba jechuunis dubbataniiru. Nuti akka komunitii Deenmaarkitti kan furmaata ta'u uummanni harka wal qabatee qabsoo isaatiin fincila amma finiinaa jiru kana itti fufee mootummaa kana aangorraa dhabamsiisuu callaadha kan furmaata ta'u biyya sanaaf. Kanaaf kanammoo yeroon jedhu egaa akkuma beekamu uummata Oromoo callaa mootummaan sun miidhaa kan jiru yeroo ammaa kanatti warra Amaaraatis akkasuma warra Walqaayitti Xagadee kana eenyummaa isaanii gaafataa waan jiraniif sababa sanaan akkuma Oromiyaa keessatti namoota fixaa jiru achittis wanni sun deemaa waan jiruuf egaa mootummaa kana yeroo ammaa kana uummata akka waan dhageenye gurra cufuudhaan intarneetii cufuudhaan miidiyaa hunda akka uummanni hin dhageenye godhee Oromiyaa immoo duraan zoonii 8tti hiree loltuun bulchaa erga ture booda amma immoo akka siriidhayyuu wanna inni godhu hunda akka hin gaafachiifne labsii hatattamaa kana baasee uummata keenya saamaa duguugaa jira. Kanaaf mootummaan kun tasuma karaa nagaatiin waan dhaabbatu hin fakkaatu. Kan inni dhaabbatu uummanni fincila isaa itti
fufee mootummaa kana aangorraa dhabamsiisuu callaadha. Kanaaf egaa uummanni alaatis ta'ee uummanni biyya keessaa harka wal qabatee mootummaa kana aangorraa dhabamsiisuu qaba yaada jedhuun dabarfachuu barbaada. Mormiin Oromiyaa keessatti 12 bara 2015 godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Ginciitti eegale. Biyya keessaa fi biyya alaatti finiinaa jiraachuun immoo mootummaa wayyaanee teessoo irraa raasuu bira darbee kufaatii sirnichaa ta'aa jira jechuun keessa beektonnii fi xiinxaltoonni siyaasaa himaatti jiru. Hawaasa Oromoo Kaanaadaa magaalaa Kaalgaarii Albertaa fi naannawaa ishee jiraattan maraaf waldaan dargaggoota Oromoo Kaalgaarii fi koreen deeggarsa uummataa OMN deeggarsa waldaa hawaasa Oromoo Kaalgaariitiin magaalaa Kaalgaarii Albertaatti 5 bara 2016 waaree booda sa'a lamarraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi haala yeroo ammaa Oromiyaa irratti marii uummataa qopheessanii kabajaan isin affeeraniiru. Teessoon Raamadaa Plaazaa 3515 26 Street NE Kaalgaarii Albertaa Kaanaadaa. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa quunnamuu dandeessu. Sagantaa tumsa OMN fi marii uummataa kanarrattis xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin OMN obbo Jawaar Mohammadii fi Dr. Obsaa Hassan kallattiin kan hirmaatan ta'uunis beekameera. Kana malees hawaasni Oromoo magaalota Brooks, Edmonton, Kaalgaarii, Fort McMurray, Grand Prairie, Lethbridge, Red Deer, Regina fi Saskatoon keessa jiraattan akka qoodarraa fudhattan addatti affeeramtaniittu. Maarree kottaa haala yeroo ammaa Oromiyaa irratti waloon mari'ataa miidiyaa walabaa OMN tumsaa koree qindeessituu sagantichaa Kaalgaarii Albertaa Kaanaadaa. Egaan daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kanumaa gama kiyyaan nagaa keessanaaf jiraadha. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haarofni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641525055 United Kingdom 0330332633 Germany 511 0904047 Norway 219532 08 Sweden 0840303194 Italy 0689973019 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271100305 Australia 0280725170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN.
Akkam jirtu daawwattoota keenyaa kabajamoo bakka jirtanitti nageenyi keenyaa isin dhaqqabu oduu qabannee dhiyaannee jirra. Godina Arsii aanaa Jajjuu gandoota baadiyyaa hedduu keessaa namoonni 500 ol qabamanii gara mooraa leenjii waraana xollaa geeffamuu jiraattonni dubbatan. Kana malees koomaandi poostiin bajaajii hedduu jiraattota irraa saamuun himamee jira. Guutuun gabaasa kanaa akka taanutti dhiyaata. Jiraattonni aanaa Jajjuu akka nuuf himanitti mormiilee kanaan dura achitti geggeeffamee tureen wareegamni hamaan namoota nagaa mudatee jira. Hoomaan waraana biyyattii gamasitti bobbaafaman ammas mormiin biroo uumamuu mala shakkii jedhu namoota hidhaa jiran. Haga ammaatti namoonni 500 ol qabamanii gara mooraa waraana xollaa geeffamuu isaanii jiraataan aanichaa tokko dubbatan. Gandoota gammoojjii aanaa Jajjuu akkuma jiru gandoota sirna afurii jira. Ganda horataa dooree, alaagaa dooree, godaala alaagaa dooree, tiila gandoota kan akkuma guuranitti gammaa wanti dacheefamuu dacheetu kun jiru gorsa akkasumatti jira. Warrootni kun qeerroo kun badee jira, kun guuramee jira. Konkolaataa sagadeetu guuramee gamoo jira. Nama 707 ta'a. Gandaa gammoojjii sana. Maneedhaa karaa amboo ka jiru sana kun tollee jira. Kun awwaasni beeku bakka Namni kun akka jedhanitti wayita ammaa kana aanaan isaanii koomaandi poostiin bulaa jirti. Gareen koomaandi poostii kun saamicha qabeenyaa irratti bobba'ee jira. Jiraattota jalaa bajaajii hedduu saamanii turan. Haga ammaatti qabeenyi jiraattotaaf akka hin deebines himanii jiru. Bajaajiin kan guuramuudhaan jammaree akkuma sochii gaafa irreechaa jalqabame manni karaa cufuu fi tarkaanfii garagaraa fudhachuu jammaree akkuma ture koomaandi poostiin akkuma labsameen waraana biyya keessa jennaan bajaajoota akkuma jiru qeerroo bulchee irraa fuudhuudhaan irratti tokkosuudhaan. Bajaajonni hedduun uummata irraa saamaman kun bakka biraatti fudhatamuu nuuf himanii jiraattonnis qabeenya jalaa saamameef yaaduu bira darbanii jireenyuma lubbuu isaaniitiifuu sodaa jabaa keessa jiru jedhan. Kun karaa boolisanii kanaaf namni jiraachuuf dhabuuf yaaddoo jira malee qabeenyas dubbataa hin jiru. Akka namni kun jedhanitti guutummaan Oromiyaa raayyaa ittisa biyyaatiin bulaa jirti. Yeroo gara yerootti lubbuun namoota nagaa loltoota kanaan darbaa jira. Hidhamiinsaa fi reebichis haalaan hammaatee jira. Sababa kanaaf namoonni hedduun qe'ee dhaloota isaanii irraa baqachuuf dirqamanii jiru jedhan. Ganda alaagaa doolee jedhamu keessattis mormii geggeeffamee tureen daa'imman umriin xixiqqoo ta'anis rasaasa loltoota agaaziitiin ajjeefamuu namni kun himanii jiran. Ganda keessa galantiin takka yeroo osoo bajaajii guuran osoo jala fiigan duudaa irratti dhaabbata duutanii jirti. Ganduma alaagaa doolee ganda haasee keessa jechuudha. Gochoonni raawwataman gochoota uffataa baay'ee nama gaddisiisu bajaajii sun isaan beekamu. Injireechuun danda'ama bakka wanti harka qabu guuramee jechuun danda'ama. Sirni wayyaanee kan humnaan biyyattii bulchaa jiru kufaatii irraa dandamachuuf jecha lammiilee biyyattii irratti xiyyeeffachuun miidhaa geggeessaa jiraachuun himamee jira. Ammas mormiileen isa hudhee jiru geggeeffamuu mala sodaa jedhuun ifatti labsii yeroo muddamaa labsatee gochaa suukaneessaa namoota nagaa irratti raawwataa jira. Ajjeesuu manneen hidhaatti ugguruu fi akka biyya irraa baqatan taasisuun yeroo ammaa kana kaduraa caalaa jabaatee akka jirus jiraattonni dubbatanii jiru. Biyya Jibuutii mooraa baqattoota Al-Aaddee jedhamu keessatti poolisoonni biyyattii dhukaasa roobsaniin baqattoonni Oromoo 8 rasaasaan rukutamanii miidhaan guddaan irra gahuu maddeen ibsan. Isaan keessaa namoonni 2 du'aa fi jireenya jidduu akka jiranis baqattoonni dubbatanii hedduun isaanii illee hidhamanii jiru jedhan. Bal'ina oduu kanaa ammas akka taanutti dhiyaata. Guyyaa har'aa 3 bara 2016tti biyya Jibuutii mooraa Al-Aaddee jedhamu keessatti wanti baqattoota Oromoo mudate hedduu gaddisiisaadha. Namoonni nuti dubbifne akka jedhanitti poolisoonni biyyattii kallattiidhaan dhukaasa itti roobsaniin baqattoonni Oromoo 8 madaa'anii jiran. Namoonni 50 ol reebicha hamaa isaan mudatee miidhamanii jiru. Baqattoonni 100 ta'an ammoo qabamanii hidhamuu isaanii himamee jira. Akka baqattoonni jedhanitti ka'umsi rakkoo kanaa ganama har'aa ture. Waajjirri UNHCR baqattoota haaraa galmeessuu eegale. Baqattoonni kun galmaahuudhaaf wayita hiriira gubbaa jiranitti poolisoonni biyyattii baqattoota kana maqaa adda addaa kaasuudhaan arrabsaa turan. Booda walitti bu'iinsa uumameen poolisoonni kun rasaasa itti dhukaasaniin namoonni 8 miidhamanii jiru. Isaan keessaa namoonni 2 du'aaf jireenya jidduu jiraachuullee namni nuti dubbifne kun ibsan. Waajjirri UNHCR dhufee mooraa baqataa Al-Aaddee keessatti galmeessuuf akkuma jedheen poolisiin tokko barataa keenya kan mucaa keenya kan barataadhaa kan mooraa san keessa taa'aa jiru gaafatee jira jechuudha. Maqaan kee eenyu jennaan ani Oromoodha jeen. Sana booda Oromummaa kee ani waan murteessuun hin qabu ati qottuudha jedhani. Ani qottuu miti ani Oromoo naan jedhe kan jedhu irratti tokko lama waliin jedhanii fuula keessa deemee kabalee poolistichi sana booda nan kabalin jee harka firraa qabe gurbaani sana booda shugguxii isaa baafatee rasaasa 3 afaan keessa dha'ee gurbaan battalumatti konshiyeensii keessa seenee lubbuun isaa dabarte hin dabarte.
dabarree awwaalanii fuudhanii dhoksanii ambulaansiidhaan gara fageenya kiiloomeetira 80 irratti kan argamtu magaalaa Jibuutii geessanii isa wajjin namni akka hamaatti dhiigni baay'een irraa yaa'e nama maqaan isaa Seyfuddiin jedhamu kan laphee isarra rasaasa lamaan dhaame gara duubatii yaa'e baay'ee namoonni sun du'aa jiruun du'ee jennee beekna amma hangammatti dhoksanii jiranii hospitaala Jibuutiin gahan. Kanneen hafan immoo nama 5 dubartii maqaan isii Aaliyaa Aammee jedhamtus dhaanii ulfa keessaa darbanii baqattuudha galmeeffamuuf ji'a 3 hanga 5 achi taa'aa jiran muka jala garaa jiranii. Akka namni kun himanitti rakkoo biyyattii keessatti geggeeffamaa jiru jalaa ji'oota 6 dura dargaggoonni hedduun Oromiyaa dhiisaniiti kan isaan gara Jibuutiitti baqatan. Lubbuu isaanii baraaruuf jecha biyyarraa bahanis biyyoota ambaa keessatti wanti isaan keessummeessaa jiru rakkoo wal fakkaataadha. Akka jecha nama kanaatti guyyaa har'aa poolisoonni kun haala nama gaddisiisuun baqattoota biyya isaaniitti baqatan kana erga rasaasaan rukutanii booda bakka hin beekamnetti fudhachuu ibsanii jiru. Kaambii keessatti maandeeta nama qabu baay'ee mataa isaa bakka meeqa fofottoksanii gariin hospitaala jira gariin akkasumatti cafaqamee tumamee jilbaan lafarra deemfamee mooraa waraanaa naannoo san Aliyaaddee san keessa jirtutti hidhamee jira gariin Alisabiilitti faca'ee jira gariin immoo mana hidhaa adda addaa keessatti faffacaasanii jiranii kun immoo sirna Jibuutiin mootummaa Itoophiyaa wajjin hidhata guddaa baay'ee waan qabduuf jecha kana nurratti geggeessaa jirti. Mooraan baqattoota Aliyaaddee jedhamu kan rakkoon itti dhalate kun gara kibba biyyattiitti kan argamu yoo ta'u magaalaa Jibuutii irraa kiiloomeetira 100 fagaata. Mooraa baqattoota san keessatti baqattoonni hedduun sirni baqattummaa isaanii osoo hin mirkanaa'iniif yeroo dheeraaf achitti rakkataa turan. Kana malees poolisoota biyyattiin dararamuu fi mirgi isaanii sarbamuun haalaan jabaatee jira jechuun baqattoonni kun dubbatanii jiru. Wayita adda addaatti Jibuutii keessa baqattoonni Oromoo hedduun humnoota tikaa biyyattiin dirqisiifamanii gara biyyaatti darbamaa turuun kan yaadatamudha. Namoonni 40 ol godina Arsii aanaalee Heexosaa fi Loodee Heexosaa gandoota adda addaa keessaa ukkaanfamanii tana buuteen isaanii wallaalamee jira. Dabalanne oduu kanaa akka itti dhiyaata. Erga komaandi poostiin labsii yeroo muddamaa labsatuun raggaasifatee kaasee guutummaa Oromiyaatti hidhaa ukkaamsaa ajjeechaa fi saamichi qabeenyaa haalaan jabaatee jira. Tibba kana godina Arsii aanaalee Heexosaa fi Loodee Heexosaa keessaa namoonni hedduun gara jabeeyyii komaandi poostiin ukkaanfamuun himame. Gandoota baadiyyaa garaagaraa keessaa haga ammaatti namoonni 40 ol ukkaanfamanii bakki isaan geeffaman kan hin beekamne ta'uu kan nuuf himan jiraataa aanaa Heexosaati. Godina Arsii bahaa aanaa Heexosaati aanaa Loodee Heexosaa keessatti gidiraan amma ammaatti nurraa dhaabbachaa jiru. Lammiileef oolaa kanaaf mootummaan Deenmaark gargaarsa kana dhaabuu qabaa jedhani qindeessitoota hiriira sana keessaa tokko kan ta'ani obbo Caalchisaa Waamii. Warruma biyya Deenmaark kana keessa jiru ta'ee warra koominitii Itoophiyaa warra koominitii Ugaaden walumaa gala biyya Itoophiyaa keessa namni mootummaa sanaan deeggarre hundinuu irratti argamee jira. Dhaadannoo kanaaf paarlaamaa biyya Deenmaark fuulduratti dhageessisaa turre ammallee dhimma biiroo dhimma haajaa alaa fuulduratti dhageessisaa jirra reefuma xumurre jechuudha. Biiroo kana lamaanitti dhageessisaa turredha. Warri miseensa paarlaamaa ta'anii warri paartii miseensa paartii tokko inni Hillisan jedhamu nu dubbisanii jiru. Nu dubbisanii waan keenya kanas fudhatanii waan biyya keessa jiru sana ilaalchisee haasaa warra hiriira ba'an kanaaf godhanii jiru. Hirmaattota hiriira sana keessaa tokko kan taate akka dubbattutti kabajamni mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti hojiirra ooluu qaba dhaadannoowwan jedhuunis akka sagalee isaanii dhageessisaa oolanidha. Maqaan kiyyaa Tsagee Macheessaa jedhama kan seenaa Macheessaa naan jedhu dhaadannoon hiriira keenya daawwan TPLF kan jedhu kan gurbaanii gaafa irreechaa uummata san hunda fuulduratti bahee kutannoodhaan qawwee kumaan sanaan dhaabbate isa fuulduratti lapheessaa kennee daawwan jedhanii yaadachuudhaaf jennee isaan calqabne achi dhaadannoo adda addaa kan mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo waan irraa arsaa jiruu fi hin barbaannu nurraa haa ka'u warra mana hidhaa jiran akka Baqqalaa Garbaa faana haa hiikamanii mootummaan Deenmaark gargaarsa biyya Itoophiyaatti kennu haa dhaabu kan jedhuuf kan fakkaatu dhaadannoo qabannee baane. Obbo Caalchisaan dabaluunis mootummaan wayyaanee yeroo irraa gara yerootti dhiphina isa mudate jalaa miliquudhaaf tooftaawwan hedduutti dhimma ba'aa jira. Tooftaawwan kunneen immoo yeroo muraasaaf yoo ta'e malee tasuma umurii bulchiinsa isaa kan dheeressu mitis jedhaniiru.
wayyaaneetti waan hundumtuu dukkanaa'ee jira. Warraaqsa jalqabee kana xumuratti gochuuf immoo tokkummaan dhaabbachuun wayyaanee fonqolchuuf furmaata ta'uu qaba jechuunis dubbataniiru. Nuti akka koominitii Deenmaarkitti kan furmaata ta'u uummanni harka wal qabatee qabsoo isaatiin fincila amma finiinaa jiru kana itti fufee mootummaa kana aangorraa dhabamsiisuu callaadha kan furmaata ta'u biyya kanaaf. Kanaaf kanammoo yeroon jedhu egaa akkuma beekamu uummata Oromoo callaa mootummaan sun miidhaa kan jiru yeroo ammaa kanatti warra Amaaraatis akkasuma warra Walqaayitti Xagadee kana eenyummaa isaanii gaafataa waan jiraniif sababa sanaan akkuma Oromiyaa keessatti namoota fixaa jiru achittis wanni sun deemaa waan jiruuf egaa mootummaa kana yeroo ammaa kana uummata akka waan dhageenye gurra cufuudhaan intarneetii cufuudhaan miidiyaa hunda akka uummanni hin dhageenye godhee Oromiyaa immoo duraan zoonii 8tti hiree loltuun bulchaa erga ture booda amma immoo akka siriidhayyuu wanna inni godhu hunda akka hin gaafachiifne labsii hatattamaa kana baasee ummata keenya saamaa duguugaa jira. Kanaaf mootummaan kun tasuma karaa nagaatiin waan dhaabbatu hin fakkaatu. Kan inni dhaabbatu ummanni fincila isaa itti fufee mootummaa kana aangorraa dhabamsiisuu callaadha. Kanaaf egaa ummanni alaatis ta'e ummanni biyya keessaa harka wal qabatee mootummaa kana aangorraa dhabamsiisuu qaba yaada jedhuun dabarfachuu barbaada. Mormiin Oromiyaa keessatti 12 bara 2015 godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Ginciitti eegale biyya keessaa fi biyya alaatti finiinaa jira. Sababni isaatis barattoonni saba tokkoo yoo walitti dhiyaatan mormii biroo qindeessuu shakkii jedhuun akka ta'e barattoonni dubbatan itichaa guddataa waan qindeesse qaba. Sirni wayyaanee gaaffii lammiileen gaafachaatti jiran ukkaamsuuf halkaniif guyyaa tattaafachaa jiraachuu isaa kan nuuf hime barataan yuunivarsiitii Debre Taabor mooraan isaaniis ta'e magaalaan Debre Taabor humnoota waraanaan weeraramtee akka jirtudha. Torban lamaan darbe ture uummanni gabaa dhufee ture sababa kanarraan kan ta'e yuunivarsiitiin keenya achi sissiqee ture guyyaa waamicha isaarraa achiin jala sissiqee ture jechuudha. Sababa kanarraan kan ta'e uummanni gabaa naabe jechuudha. Kaampaasii Debre Taabor keessa poolisoonni sinii seenuu waan hundumtuu ni seenuu namoonni hundumtiyyuu waan seenanii fi amma kana duratti jechuudha barattoota Oromoollee akkam godhanii doormii tokkotti qeeshan. Aanaa tokkoof nama 5 dhufe yoo ta'e namni 5 sun iyyuu doormii tokko gala. Akka seeratti garuu doormii kana keessa namni kan jiraatu nama 4 qofatu doormii keessa jiraataa ture akka seera duratti jechuudha. Amma garuu barattoota aanaa tokkorraa dhufan doormii tokko naqaa turanii jechuudha. Barattoota qomoodhaan adda baasanii doormiitti galchuun kun immoo sochii warraaqsa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti ciminaan finiinaa jiru salphaatti to'achuuf akka ta'e barataan kun ni dubbata. Kana malees jedha barataan kun wayyaaneen barattoota Oromoo fi Amaaraa irratti tarkaanfii fudhachuu fi warreen mootummaa kana leellisaniif immoo dawoo ta'uuf kan karoorfamedha jedha. Namni shananuu doormii tokko ta'a jechuudha. Yoo shaamara ta'e shanan doormii tokko, dhiira yoo ta'e dhiironnis doormii tokko guluu jechuudha. Maal gochuu akka barbaadan hin beeknu. Doormii bilookirrallee ijoollee Oromoo qofa jira jechuudha. Dipaartimentillee yeroo kennan dipaartimentii siivikii fakkeenyaaf kompitishinaalirraa siivikii ijoollee Oromoo qofa jira jechuudha. Ijoollee 51 keessatti ijoollee 2 qofa Amaaraa, ijoolleen hundi isaanii naannoon 48 ijoollee Oromoo qofadha jechuudha. Maaliif akka akkas godhan isaanii hin beeku. Qomoodhaan adda baasanii kennan jechuudha. Qomoodhaan adda baasanii kennanii warra barattoota buleeyyii irratti rakkoon akkasii mudanne barattoota warra haaraa dhufan irratti rakkoo akkasii qabu jechuudha. Yuunivarsiitii Debre Taaboritti nyaanni barattootaaf dhiyaatu qulqullina maaliif hin qabaanne jennee yoo gaafannes bulchiinsa yuunivarsiitii sana irraa deebii quubsaa argachaa hin jirru jedha barataan kun. Keenyaaf nyaanni kana duratti nyaannullee nutti jijjiiramee jira jechuudha. Ani kan baradhu waggaa arfaffaadha. Isaan maal godhanii nyaanni duratti fakkeenyaaf nyaata gahaa yookiin immoo ba'eessa nu kennamaa ture jechuudha. Ashaboolletti nu naqan jiran jechuudha. Waa biraa yoo dhabame jechuudha seera qabeessaatiin. Nyaanni isaa waan jijjiiramee jiruuf yoo nuti daayireekti isaanii gaafanne yoo barbaachisaa ta'e shaantaa kee fudhatteetu deemtaa namaan jedhu jechuudha. Wanti namaaf deebisan hin jiru jechuudha. Gaafiin gaafatamuu jechuudha. Siitiiwwan tokko gaafadheera. Bullee waraasillee akkasuma naan jedhani. Irra maarqos irraallee ijoollee gaafadheen ture ijoolleen akkasuma dhanaan jedhani. Waaliif isaan akkas goggodhan maaliif gurtas gootan jenne gaafannaan ijoolleen rakkoo afaaniitiif walii galuu waan hojii jalleetiif akkas goonee nuun jedhan ijoollee warratti immoo. Barataan kun itti dabaluun barattoota Oromoo dhaabbilee barnoota garaagaraa keessa barataa jiran Oromummaa isaaniitiin dhiibbaa guddaan irratti gaggeeffamaa akka jiru odeeffannoon qabas jedhee jira. Mootummaan Deenimaark deeggarsa sirna wayyaaneef kennaa jiru akka dhaabuu waldaan hawaasa Oromoo hiriira geggeessaa oolan
hiriira magaalaa Kopenhagen keessatti geggeeffame kanarraa waldaaleen hawaasaa sabaa fi sablammoota biroo qooda fudhatanii gochaa mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwataa jirus balaaleffatanii jiran Itichaa Guddataa. Waldaaleen hawaasa Oromoo, Amaaraa, Ogaadanii fi sablammiilee cunqurfamtoota biyya Itoophiyaa magaalaa Kopenhagenii fi naannoo ishee jiraatan wal ga'uudhaan gochaa wayyaaneen lammiilee nagaa biyyattii irratti haala sukkaneessaan raawwachaatti jiru hiriira ba'uun mormaatti oolanii. Hiriira kana irratti gargaarsi mootummaan Deenmaarkii fi dhaabbileen gargaarsaa biroo kennan misoomaaf osoo hin taane ajjeechaa daran kan dura caalaa itti seen jira beektaa ganda gabbe gara nama 40 qabataman ka eegameetti hin jiru jechaadha kana buusee isaanii kan qabaman. Akka namni kun himanitti hoomaan waraana biyyattii halkan dukkana golgaa taasifachuun kan isaan namoota nagaa ukkaamsuu irratti bobba'an yeroo gara yerootti gidiraan hammeenyaa jiraatota irratti raawwatamaa jiraachuu dubbatanii kun ifatti hojii irra oolaa kan jiru erga labsiin yeroo muddamaa labsame as jedhan. Torbaan lammaffoo darbee achi dura qabamuun gaafa koomaandi poostiin ajaja baaseerraa eegaleeti erga siyaas immoo guyyaan isaan dabarfamanitti hin jedhan guyyaa torbaan lammaffoo darbeeti. Bakkee isaan geessaman haani mammaatitti hin beeknerra. Erga namoonni kun ukkaanfamanii fudhatamanii kaasee maatii namoota kanaa yaaddoo hamaa keessa seenuu isaanii illee dubbatan. Sababaan namoonni kun ukkaanfamaniif haga ammaatti kan hin beekamne ta'uu himanii tarii dhumaatii ayyaana irreechaa booda mormiilee geggeeffamaa tureen kan wal qabateedha jedhan. Sababaan namoonni kun qabamanii tokkoffaan namni Haji Mahammad Haji Nashaa kan jedhamu nama beekamaadha ganda san keessatti namni kun gaafa dabballoonni wayyaanidha ganda san dhufanii isin jedhan isin hin bullu jaarsotaan bullaa amma boodarraa isin hin barbaannu jechuudhaan sagalee isaa itti dhageesse kanumarraa kan ka'e tumanii nama guddaadha tumanii lafarra oofanii akkasitti sababa isaas immoo namoota hedduu dargaggoota jechuudha dargaggoota ijoo ta'an kammoo yuunivarsiitiidha eebbifanii deemanii fi kammoo karaa yuunivarsiitii ga'ee gara yuunivarsiitii deemuu deeman karaa sanillee dhabanii amma sunoo hidhamanii dararsiidhaan gara isaan geessaman hamma ammaatti hin deemneessuman. Namoota hidhamanii fi ukkaanfaman kana keessaa irra hedduun barattoota ta'uu ibsanii ammas dargaggoonni hedduun adamsamanii qabamaa jiru. Loltoonni kun akkuma amala isaanii ammas namoota duuchaan qabanii hidhuu fi ukkaamsuu irratti waan bobba'aniif namoonni baay'een qe'ee isaanii irraa baqatanii jiran. Jiraattonni harki caalaan baqatanii jiru. Namoonni dheefaan achi jiraatan hammana hin jedhamu. Dhugaa jiru sitti himuudhaaf amman aanaa eessosaa ganda shibuu abaadirseesaa nama kana keessatti dhokatee hin jechaadha. Bidiruun lama baqattoota feetee Liibiyaa irraa gara Awurooppaatti imalaa osoo jirtu galaana Meeditiraaneenii keessatti dhidhimuun baqattoonni 240 lubbuun darbuu akka noollee himame guutuu gabaasa kanaaf abdii fiixee. The Guardian maddee oduu biyya andaara galaana Meditiraaniyaan gubbaatti argamtu odola Xaaliyaanii Lambaduusaa jedhamturraan argadhe jedhe waabeeffachuun akka gabaasetti bidiruun jalqabaa Liibiyaarraa namoota baattee gara Awurooppaatti imalaa turte achuma Liibiyaarraa otoon fagaatiin dhidhimtee jedha. Bidiruu kana keessa kan turan baqattooti 100 ta'an yoo bishaaniin fudhataman kanneen 29 ta'an lubbuun hafuu isaanii The Guardian gabaasee jira. Bidiruu lammataa keessa namoota turan keessaa immoo baqattoota 140 ta'antu bishaaniin nyaatame. Bidiruu lammataa keessa kan lubbuun hafan namoota 2 qofaadha jedha The Guardian. Mootummoota gamtoomanitti dhaabbata baqattootaatiif dubbii himtuu kan ta'an Kaarlootaa Saamii akka bilbilaan madda oduu The Guardianiif ibsanitti bidiruu sana lamaan keessa kan heddummaatan shamarran dubartoota ulfaa fi daa'immootanii jedhan. Kaarlootaa Saamii akka jedhanitti bifa ammaa kanaan baqattooti baay'inaan gara bishaaniitti deemu yoo ta'e haala amma ilaalaa jirruun balaa hammaataa ture kan ittiin jennu bara 2014 caalaa amma lubbuu hedduun darbuuf deemaa yaaddoo jedhu qabnaa jedhan. Mootummooti Awurooppaa isaan maallaqa fudhatanii baqattoota kana galaanarraan daddabarsan to'achuu irratti tattaaffii guddaa taasisaniyyuu booda garuu baqattootuma keessaa namoota bidiruu sana oofan leenjisanii gara bishaanitti waan ergaa jiraniif balaa amma mudataa jiru kun akkaan dabalaa deemuu malaa jedhani. Akka herrega hojjenneetti namoota 40 Xaaliyaanii seenanii jireenya baqattummaa jiraachuuf yaalii taasisan keessaa yoomiyyuu namni tokko bishaaniin akka nyaatamee hafu kan dubbatan aadde Kaarlootaan yeroo baqattooti Siiriyaa karaa Liibiyaa bishaanitti seenuu dhiisanii baay'inaan kan karaa Liibiyaa bishaanitti seenee balaa kanaaf saaxilamaa jiru lammiilee Afrikaatii jedhan.
bulchiinsi yuunivarsiitii Dabra Taaboor barattoota saba sabaan adda baasuudhaan doormitti galchaa akka jiru himame.